mana keessan jiraan. Afutu maraki. Safuda nani jena duga angize safuda jangatin taatibi. Ni kan fadda sani bu safuda nani jena please, okay? Ina bas gabirin jedina. Okay, come on, Joe. And see what you be. Ya si lo comandi. Matessa. Yo margine koi lala jira miti ma kai. Lal, akanati. Okay. Maal sirbatti barida kasi sirbare usee khayda budande. Sirbani sifan sirba indiati tankasakasi kai. Safuda hinjaina da bakka. Safuda mikut. Tafusi. Sip sina god one unto mas. Abazakut fona na korana panulun. Bakashi safusa to arab safu miti mali. Garte mi sa sani fibar. Anama khofori ko. Bani sifan sirbatin kising. Kung nilufadad so kaya komti. Maki. Ani sifan sirba. Ati sa sachi. Maki sagale kananan sirba basan anjeta. Sirba. Duga na ko na jeste ko plan duga wala lazi. Ega Oromo warwan ndani dantesi kanani sirbude me sirba walle anama walle wunjal asan walle su Maki demi ati tankasakasi sifan sirba. Kotu lo shantala wayne bikiton into Ani sifan Ani sifan sirba hindi ati kakka iti isa gaggaragala dannasan gaggaragala. Maalifin ka asmara tayin gaggaragala je. Mal no god achitti bareedo garagaltu. Adi mal barbadeti. Malam barbadan. Yung barbadan mo mirga ko ti. Ha? Malam barbadan ikan ko ti si Jamal. Stop, kali cuma nanti jera. Woi bocor. I'm okay. Safu itani. Okay. आहत से हम तुमको चाहत से बेकरार है कहो ना प्यार है कहो guys intin flowery toko na kenna indu mitikesan flowery toko hod amma sammas baby see hat de grubat Maki Mali dalalta Komati dubbisu jiraaba. Beeka akkasitti ija keessan ilaalte deengaddaati maalidha? Waan akkas koomantii dubbistu fakkaateetu ana ilaalaa bulta maalidha? Amma garuu adabbii sitti jabeessa kee? Kan koo yoom adabamne? Adabame amma adabame. Tokko dhufee koomantiidhaan Beersi maal galche? Kottu. Maal jedhasiiti tokko koomantiidhaan bilookiidhaan uummata fixaa jirteedha. Nama bulook godhutti hin jiru nama bulook hin godhu. Mucaa jedhee koomanti godha. Uummata fixaa jirti bilookiidhaan jedhee koomanti godhas. Na kolfisiiseetu bara. Bulook isin godhutti hin jira bulook godhutti hin jiru. Hin godhu bara. Ani yoo baay'isuu ijoolleen yoo baay'ee isa malee Oromoo bulook hin godhu baay'isuu. Anilleen akkasuma. Yoo irra gaafii garuu godhi na godha foon bilookiidhaan moo waan biraa miti
بلوكي قولي نعم. لا أنا جزء إنسان جزء ما أردت تبيعني صون أرقام كيا نمو تكو جرا ميديا أصلا وان جرين أنا ما كيس سين سامبان جرامتي سين برسن نما نربك أكون كوي أما خنا بلبل كي بنا جيتي نين أكتي باسا يجو ماكي kati balbala manni namni akkamitti jireenya kee keessa gala balbalan cuftu namoota tokko jiranii beektaa waa'ee miidiyaa fi waa'ee jireenya namaa akka addaan hin beeknetu jira. Fakkeenyaaf namoota tokko si galee miidiyaa fi jireenya namaa amma fakkeenyaaf uffanni nama tokko uffatee fi miidiyaan tokko miti si galee miti adda. Thank you Yaasin ko amma sin adaba. Ishi maaki amma ijoolleen akkas godhan kun maal ta'an hagurfaman moo maal ta'an ati maal jettu akka kee ijoolleen amma jireenya namaa keessa litti wedhagalanii kana akka hayyatti jireenya namaa keessa seenuun nama tokkoof faayidaa hin qabu. Namoota tokko garuu gorsa bareedaa fakkeenyaaf namni tokko waan uffatas ta'e waan tokkos ta'u gorsa bareedaatiin malee nama arrabsaa nama gorsuun inuma hin danda'amu. Maaliif namni sun daranuu akka cimu waan sanirratti akka cimu godha. Namni tokko arraba nama saniitiin waan tokko balleessuu danda'a. Rabbii biratti illee namni sun nama aanasoo ta'e nama santu itti gaafatama. Sababni isaa jecha bareedaa hin barreessine gorsa bareedaa osoo hin ta'in gorsa isa hamilee cabsee daran balleessuu gorseen jechuudha. Saniifuu nama gizee waan takka jettanii gorsa bareedaa tokko nama gorsaati akki kun akkanaa miti. Akkanatti miti akkasitti miti yoo jettan jecha bareedaa taanaan jecha bareedaan sun isii gammachisee jecha sanii waata hedduu tolchuu dandeessa. Jecha saniin immoo waa hedduu balleessuu dandeessa. Saniifuu akkaataa itti seenaniif akkaataa ittiin seenneetu jira. Gorsi waanuma jiru garuu gorsa arraba malee haa ta'u. Nama hundaafu ana qofa osoo hin nama hundaafu. Okay? Akkas jechuu barbaada mister. yaada baay'ee gaarii. Maal akka malee gizeen haasa'u na laalti. Gizeen haasa'u jechuudha. Yaada baay'ee gadi fageenyaan bilchina gadi fageenya ta'ee qabu gadi fageenyaan uummata biratti galuu qaba. Namoonni tokko rakkoo laalchaa qabu. Caaseffama saaraa keessatti galanii sirraa hunda qabu jechuudha. Yaadichi garuu bilchina qaba. Baay'ee bilchaataadha. Yaadichi bilchaataadha na gadi fageenyaan nuuf galeera. Warri kun boksiin tumamee haasoo fakkaata. Warri kun hin galleef warra rakkoo laalchaa qaban caaseffama saaraa keessatti illee warri hin galle. Nuti akkasitti fudhanna. Waliifillee sagalee ta'uun bareedaadha. Sagalee waliif ta'a. Uummata keenya kan dhumu jiruuf sagalee ta'a gargaara. Bikki gargaarsaa amma gargaarsi walii qabamu jira. Kaleessa mana mubaarakitti walii qabamu jira. Uummata keenya kan Harargeetti miidhamu jiru. Kan uummata Somaaleetti walalaa jiru. Cinaaqsan irratti lola guddaa deemu jira. Namoota kumaatamaan madaa'e kan madaa'es yaala hin arganne. Kan du'es qabrii hin arganne. Awwaalcha hin arganne. Sanumaafuu gargaarsi gurramaa jira waan ta'eef waan qabdaniin akka gargaartan asumaanuu isiniif dabarsinaa. Sababni isaa yoo koof laaftaba keessa waa dabarsine malee yoo ni dubbanna jennee dhufne namootni hedduun nu laalu. Sababni isaa ilmi namaa ciniqamu jira. Oromoon akka fakkeenyaaf Oromoon bikka hunda siyaasaa achi deemtu siyaasaa gamana deemtu siyaasaa gamas deemtu gargaarsa gamana deemtu gargaarsa. Ilmi namaa garuu mana madaam dhalaan dubartiin fakkeenyaaf nama gargaartu akka malee gargaarsi kan nama gargaaru dubartii qosantan ijoolleen qeeroonis gargaarsi kan jiru biyyuma Arabaa keessa akka guddaa biyya alaa harki xiqqaa biyya guddaa biyyuma kana keessa kan nama gargaaran mana hojii jira. Gizee namni hojii hojjete dirqama waan itti bu'aaru barbaada si galee madaamachi nama iyyatii ni beeka achi inni hojjedha waan ta'eef mana madaami. Gizee mana madaam keessa rakkoo osoo hin taane cinqiin sammuu fataa jechuudha bu'aaru barbaadanii bu'aartii keessa garuu ergaa dabarsuu qabna waan ta'eef kana dubbadhee galatumaa. Kun inni ambar gizee waa'ee qabsoo eegale laala asti dhaabbata. Akkasii fataa jee.
maaliif hin dhufne dhufeetin ture waraaboo na seensuu hin dandeenye kaleessa hojiin ture hojiirra akkuma galeettiin gastii ergadhe nana garriin saayii gizee meeqee asli irratti illee bilbileen ture maaliif akka ta'e na galchine nan agarre jeetiin fudhadhe haamatti fudhanne nan agarre jeetiin fudhadhe anis hedduun ture akkasitiin dadhabee waan hin dhufeef hojiirra hin dhiise jechuudha yoo har'a jiraate hin dhufu. Okay, waraaboko waan biraa miti. Bika gargaarsi jirutti hafee hin beeku garuu kaleessa hojii qaba ture. Ara bishaan inni sajjeestee. Maal naan jettee maakiiko? Bishaanan baay'isee? Bishaan sirrii hin jirtu garuu bishaan maaliif akka dhugaa ooltaa? Ani hin beeku. Anaa takkaa bishaan dhugu nagartee? Fuuldura koo jira taanaan hin dhiisu ani nyaata isaa ta'u bishaan. Guys, double tap godhaash. Thank you, waraaboko. Wal dhugaa dubbachuudhaaf bishaan hedduu dhuydha. Dhukkubni waan akka sirran harka walaa bareedaadha garuu akka malee dhuydare akka malee dabar kun. Waciinsaayyuu qabbaadidhaan ji. Amma fakkeenyaaf achi bikanii deemnee ta'eessa gaarraan fadhe biyyi. Bishooftu? Amma fakkeenyaaf achi nageessaa miti. Achi bashannanaaf deemna. Fakkeenyaaf hoteela deemna. Akkasuma hoteela deemna. Namni amma juuzii dhugu jira ala taa'e. Hoteela maal achi bulla? Abuu dhaggeeffa dhaafii ta'e. Achi bulla? La isa fuudha wallahi wabilla isa fuudha. Safuudhaan siin jee Anaa kanaan barbaadu gaabichaa beeku. Adaraa baandiraa. Haafi daldalaa sadde jechuun kiyya ni deemnaa. Subhanallah. Ayi ni deemna namni juuzii dhugu jira ala kana ta'a jechuudha. Juuzii dhuga. Suuraa ka'a. Waanaa seena. Waamee qabuudha. Ati bishaan ima dhuida. Hammami. Ol gad. Shinti beektii amma gisee. Aslakkas. Maali barbaade? Hayyee aslakasta. Okay, si aslakastu fi gisee aslakastu ana maali Ati yeroo hiriyoota kee faana haasoftu amma ganna aslakasiif Okay, amma aslaqasuudhaaf gisee gabbaatu gisee tiidama gisee dhibba takka namni amma fataa jechuun jira namni amma bashannanu jira. Gisee aslaqasuudhaaf ol gad mucaanni maraati jaalatuma si qaban jechuudha. Si dhugaa akki kun sirrii akki kuni sirrii miti wallaahi. Hattu jaalis si qabayyo siime bikka namni sin beekne fa'aa dhaquu dandeessa. Sirrii miti sirriin jeeba. Kuni xiinxala kiyya. Amma aslakkasii dhufu yeroo tokko. Kunoo baasiin jenni dubbiilla nama ficcisiistu. Ati namni si waliin waan jiraatu sababni akkana. Osoo raachii gisee itti kutte. Haasawa kana dhaabnee bikka biratti eegalla ammas. Akka bar gisee kutte ammas haasawa kana haasawa namaa kukuttee akkasii gaa shaantaa qabatee deemte dubartiin si bira. Deemayyee. Bakka amma. Ishi jedheyyuu naaf hin alakkasu amma. Foonaa. Dhugaadha miti erga namni haasawa giseetti immoo waa'ee fardii fa'aa gisee inni ni aslaqqasa asuma dhaabbatti bar dubbiin namni gisee haasawu jiru bar judduyyoo waa bituu qabu takkin suuqii deeme namni bar haasawu bikka san inni eegalu qaba dhiisee kabara haasawu jechuudha. Guyyaa biraa hiifateeti ati qubna garaa bitaasu jaan ifaan gaara biiti. Tokko maal jetti seete raachuu koo deemi bash godhii kottu matale. Ende daipari maalti godhate Yesus. jeeqaanichi dhuga duunee fooflaan dhuga. Naarrabsiisu. Akka koo nama bishaan dhugu argitanii beektu.
Amma moo shi jedhee ara namichi iyyuu shi jedhee naan bo'amu akkasumatti dubbattanii shi jedhee naa bo'amu shi jedhee iyyuu hin bo'amu. Amma yaada bamaa bar. Maali? Waraabadhaa warri tu. Nan kogarsiisna warra qumantii. Maali maaki? Nagarii? Barsiisa barumsa abdiin kutaatiin nyaadhu haadhuko dhugi ilfaisa Biroo kee girigiree dhiichitoo naadha. Bishaan fayyaadhaa dhugi. Maakii qaanii bar guyyaa guutuu nas laqqasu bar. Galgalas kana nas laqqasu bishaan deddeebisee waan nan dhuguufni malee guyyaa guutuu yeroo nanni as laqqasu namnu argee hin beeku. fayyaa qabda argita. Eenyu dhufe ni beekta? Eenyu dhufu jira ni beekta? Koo adda murra. Adda dhaabii na didee akkamitti dhaaban na didee? Na didee fi kaansir godhu. Akka malee gammadda jechuun amma nama fidu kan. Jiji natti hin fidin bas gaabe. No, anta kai si walin tabadden beeku barsiisii waliin guyyuma duraa san tabadde. Guyyuma sanii natti ergannaan mamare ani si walin tabadde. Isheen dubbii Isi miti koo inyus. Engaddayyuu dubbii baxabbatte. Asliin na seensi si jee na bilbilee hin jiru garuu. Asli kaameraatti hin dhiyaatin. Akkuma nama fuula gaarii qabu kan Miidhagaa. Online isaanii sagalee keedda qaban. Waalaikum salaam. rakkachuu shaakuka Oromoo naan jechaa jiru maanki. Aboo online isaanii sagalee keedda qaban jiru. Afuriif taphan. Abbaan umay. Warra Itoophiyaa jiru caala. Maal ta'uu? Maatiin baay'isee yeroo silkii haasa'u jechuudha. Itoophiyaa irraa haasaa tana yeroo iyyuu bar silkiin otoo hin jirre iyyuu Itoophiyaa gaa sagaleensa. Guys, namni telefoona ishee qabdan silkii isaan dhaga'utti dabala. Warra Ameerikaa wal jala jirtan. Ibraafa. Mee ijoolleen Ameerikaa jirtan. Eenyuun as jalatti argee. Gorsi abbaa kee. Online isaanii yaani telegraamii qaban yaani. Maal jedhee taasisaa silkii banee. Aawun maalas no. Addees no. Maki Dhufu. Raaju. Abeet. Sa'a lama ሁለታችሁም ከላይም ትወጣላችሁ እዚህ ጋር ትገባላችሁ። sa'a lama ቆፍ እሺ አኑ ይወጡ ጋር ቢያረጋ ከም ገሜ ተፈቶዶ ወናዳ ወላኒ ሰገንታ ማነከቲ ማለት ማነኑ ማነ ኡመተ ከነዳን ጋጭናክሰን አገር ጋሩና ያን አማ ነት ደወላል ቁበን ቀቧል ሲገለ ወማይል ማይሳሊ ደው መናብ ደተኒ ዋንተ ሰዓቲ ረማ ኡመተ ከነ ከዳን ጋሩ ቃይራን ሰምብረ ዳበነ ከዛም በኋላ ፕሮግራምን ጋርጋርሳን ጩፈዳ achuma laabii ta'e halkan guutuu ganamaatti geemii taphataa bulla alu torban kana guutuu taphanne qucina dibbi hararaa ta'e doktor soddaan kiyya nagaggalchuun suwaasuutii nattee jira shi. Ishi asli garuu yeroo tokko yeroo silkiin si bilbilamu laayivii irra turte amma guyyaa tokko laayivii keessee silkiin si bilbilamna ishi namicha akkam goonee ajjeessi maqaan inni ajjeessisa rakkoo gaaf tokko waan tokko mistira godhadhu lamma. Mila, mistira sama sitti.
Isas gorsi shi maati gorsi. Akkamitti ajjeesna? Gorfadhu foonaa dhaqu. Intini keessan hidha yoo ta'u baatillee hidhadhaa. Wal hidhaa. Ni hidhanna. Akkas nama maraataa keessa yoo ta'u baate godhu waan irraa bu'uudha. Secondii soddom laayivii galee mallaqa akkas kaameraan secondii shantee sadoma isin barbaadu bira gaafa mallaqa secondii shan guyyaa sadii miti. Ani yeroo waa'ee naasaa ta'e. Amma sagantaa gargaarfamee ture bakka akkamitti dawwala laayivii irraa si arge jireenya Anne inni sa'aatii meeqa fudhatu korsi akkasitti kaameraatti dhufu. Sodaa maal jette? Asli kaameraatti dhiyaatiin haadha kobbas gaabir. Raachu an si jaaladha. Harargeen guutuun si jaalatti. Seenaan si jaalatti. Ati hindiin si jaalata. Mina abbaan waa indasii maa akkatti xabbartaatti qoy. Naan abu sheklak raachu maal jette? Bisa mana siifini kun. Laal seenaan wallahi waan jettu. Seenaan doktor Naafiyaad bira dhaytee raachuu maal jedhe jennaan garmaa mutoraa jedhe. Doktor Naafiyaad immoo raachuu jaalatennaa raachuu jaaladha jette. Doktora si jaalatti ilmooti. Ati kan kun gaa'in haatu. Ta'uun raachuu. Ta'uun subbifamtaa. Gifin si qabaataa raachuu. Asli waan kana ni siditti mala. Yooma akka ta'een beeku akkamitti akka ta'een maaliif akka ta'een beeku Oromoon gixximii jaalate bakka gixximii. Awon jinnin gixximu si agoru. Bakka baya goota sa'a lama qofa sa'a lama sa'a amma sa'a meeqa sa'a Qur'aan sa'a ta'a sa'a takka gargaaree. Ati jirti dhugaa dubbachuu warri harargee rakkoorra jira. Maatii koo qabsootti deemna bakka kottu kottu. Bakka qabsoodhaan mafiqirii deemi bayi baa dafa. Baa bakka baa dafa. Agoota warri raachuu jala jirtanii warri makijaa jirtan hundi keessan koota sa'a lama qofa sa'a isinitti dheeressinu sa'a lama waan qabdan saba keessan bira dhaabbata san booda deemtanii fata ittan feetan abbaa abdii bira dhaytanii dhadhaa laaltan feetan makii biraachuu bira deemtanii jala dhageeffattan already sa'a lama qofa jechuudha bakka barbaadan dhaytan jechuudha sa'a lama booda yoo feetan raachuuf makii dhageeffattan yoo barbaadan abbaa abdii bira deemtanii dhadhaa laaltan jechuudha sa'aatii lama keessa garuu waan niyyanne saba keenya bira dhaabbannu qabnu sa'a lama okay itti is sa'a lama qofa hundi keessan taap goraa sheer goraa yeroo gargaarsa laayiviin nama baasa waan ta'eef hundi keessan taap goraa hundi keessan sheer goraa. Maal dabaltan baha manaas ni deema. Gargaarsaa jira gargaarsa uummata keenyaaf. Manaas ni deema baha. Jafa hundi keessan sheer goraa hundi keessan kompilinki goraa hundi keessan taappii goraa. Sa'aatii lama qofa sa'a dheeraa hin jaalatu beektan. Sa'aatii lama qofa waan barbaannu arganne deemna bira sa'a lama qofa. Sa'aatii lama qofa nu kennaaf.